Hello, akkam jirtu Tasfaayeen jedhama. Kun SQL Afaan Oromoon barnoota jedhu jalqabne viidiyoo lammaffaadha. Viidiyoo darbe keessatti waa'ee SQL fi daataabeezii gabateen maal akka ta'an wajjin ilaallee turre viidiyoo tokkoffaarratti. Har'a daataabeezii wajjiniin uumna. Daataabeezii haala adda addaatiin akka uumuu danda'amu wajjiniin ilaalla. Database Microsoft SQL Studio Management Studio keessatti yoo xinnaate karaa sadiidhaan uumuu dandeenya. Karaa sadan kanaan database uumna. Akkuma kanaan dura haasofne databasein akka guuboo gabatee baay'inaan gabatee 2-3 ol iddoo tokkotti kan qabuu danda'uu fi gabateen immoo gabatee ilaallee adda addaa ilaallee gosa adda addaa kuusuu kan danda'u ilaallee kana yookiin information kana yookiin data kana kuusee bakka tokkotti kan qabu akka ta'e database argineerra. Viidiyoo ittaanan keessatti database har'a uumne booddee viidiyoo warattanan keessatti gabatoota adda addaa uumnee walquunnamtii isaanii uumnee achi booddee gabatoota kana immoo query goone yookiin immoo koodii barreessinee waan gabatee sana keessa jiru gabaasa baasuudhaan tokko lamaan waan SQL ittiin hojjetamuu danda'amu ittiin ilaalla. Har'a akkuma argitan SQL Microsoft irra jirra. Microsoftiin kana fakkaata. Bakki iddoon kun iddootti koodii barreessinudha. Yoo kanarraa tuqnu iddootti koodii barreessinu gadi baafanna. New query iddoo jedhu kana jechuudha. Difama gatii xinnoo tureef deebi'ee connect gochaa jira. Eegi koodii asitti barreessine booddee gaafa kana tuqnu rukunnu koodiin inni nu barreessuni wanti inni barreeffameef sana hojjeta yoo sirriitti barreeffamee ta'e. Yoo sirriitti hin barreeffamne ta'e immoo waan dogoggora ta'e asitti dogoggora akka jiru dogoggora maal akka jiru fa'aa nu ibsa. Kun iddoo kanadha. Iddoon kun immoo iddoo daataabeeziin adda addaa itti saramee kaa'amudha. As keessa waan adda addaa jira. Daataabeezii warri uumaman as keessa jiru. Kun waa'ee security ti wal qabatee kanuma agguu softwarein kun Microsoft hojjetame warra hojjetamanidha. Kana keessa waan hojjennu badaa hin qabnu. As keessa gaafa kana jechuun wanti biraa keessa jira jechuudha. Iddoo lakkoofsa iddoo dhifama mallattoo iddoo kana keessa gaafa jirru kun daataabeezii adda addaatu jira. System daataabeeziin ammas kan Microsoftiin waa'ee jara kana wajjin wal qabsiisee wanti inni hidheedha. So wanti inni hojjetedha. So kana keessatti waan hojjennu ammas himtuu badaan hin jiru. Garuu jarri kun warra ani uumedha. So database user defined yookiin immoo namatti gargaaramu kan uumame jechuudha. Jarri kun immoo waan amma akkuma akkitaan waan adda addaa keessa jirutti dhufna. Fakkeenyaaf Adventure Works database jedhu kana yoo baasne, by the way Adventure Works kuni database data guutuu qabu gabatee guutuudha wajjiniin freely online irraa kan argachuu dandeessan yoo Adventure Works database jettanii yoo Googlein barbaaddan guutummaa isaa argattu. Data guutuu isaa gabatee guutuu isaa argattu. Akka salphaatti uumuu barbaaddu yoo irratti shaakaluu barbaaddan as keessa akkuma argitanii gabatee hedduminaan qaba. Gabatee kana hundumtisaa online argachuu dandeessu. Gabatee adda addaa kana walitti hidhachuu danda'a. Quba jiraatu malee sana yeroo tokko ilaalludha. Gabatee kanarraa immoo gabatee warra kanarraa immoo warra view jedhaman kana kan uumamanis jiru. Jarri kun warri view jedhaman kuni gabatee kana keessa gabatee 2-3 walitti hidhamanii warra hojjetamanidha. Kan akkamittiin akka hojjennu inni ilaallaguu itti dhufnu.
viewun baay'ee barbaachisaadha gabaata adda addaa barreessuudhaaf. Har'a wanti irratti hojjennu wanti irratti viidiyoon kun ilaallatu daataabeezii uumuudha. So karaa sadiidhaan uumna. Tokko daataabeezii kanarra kilik goonee booddee right click maawuzii keenya right click gaafa goonu baay'ee haala salphaadhaan uumuu dandeenya akkuma argitan new database jedha. Database haaraa uume jechuudha. Gaafa kanarra click goonu gabatee yookiin foddaa xinnoo kana nu dhufa. Wanti nu gootu maqaa database sanaa database keenya waa'ee Itoophiyaa, waa'ee naannolee, waa'ee baay'ina biyya waan akkanaa waan ta'eef database Itoophiyaa jedhu nuuma. Owneriin anadha. So defaultidhumaan jechuun defaultidhumaan automatical jechuudha. Compuutera kanarra waan jiru fudhata. Yoo ta'u baate immoo itti nama biraatti da'uu nan danda'a. Asitti wanti inni automatically naa kan jira kanadha. By the way, serveriin keessatti uumaa jiru serverii SQL dhiifama SQL Express jedhu irrattidha. Serveriin kun guwanii software kana install godhe kan uumamedha. Serverii adda addaa irratti uumuun hin danda'ama. Serverii keessatti daataabeezii keessatti immoo gabatee keessatti immoo daataa yookiin laallee tuullaa kanadha structure'insa. Yoo asitti itti dabaluu barbaanne waan biraatti dabaluu barbaanne itti dabaluu dandeenya. Garuu wanti normaalii barbaannu kanumadha. Log jechuun iddoo wanti nu hojjennu daataabeezii kanarratti wanti nu hojjennu iddoo itti nu barreeffamudha. Hundi isaa yoo automaatikali nu filame so waan goonuu hin qabnu waan itti dabaluu hin qabnu akkuma ittiin okay gaafa rukunnu daataabeezii keenya nu uumama jechuudha. Gaafa daataabeezii kana keessatti uumamedha jechuudha. Gaafa haasa dhufnu garuu as keessatti arganna. Yeroo baay'ee argachuu dhiisuu dandeenya. Yoo argachuudhaa baanne daataabeezii kanarra dhufnee rukunnee refresh yookaan immoo refresh kana gaafa rukunnu daataabeeziin keenya deebi'ee mul'ata jechuudha. Akkuma refresh goonu wanti nu barreessine sun mul'ata jechuudha. So daataan beetiin har'a uumne kanadha. Kun haala tokko haala salphaadhaan akkuma daataa warra kaanii waan kana qabaa akkuma warra sila argine kana namoo warra kan gabatee tan qabaataa gabatee irraa warra view qabaataa waan security sana wajjin wal qabee hundumaan hin qabaataa diagraamii aguu gabatee humnu walitti dhufeenya gabatee sanaa hin qabaataa. Amma garuu nuti as keessa gatii waan tokkoyyuu gabatee hin qabnee fi humaa gabateen as keessa jiru waan gabatee ofumaa sistemni kun softweeriin kun ofiisaatii uume malee jarri immoo baay'inaan jiru garuu yoo narguun gabatee tokko tokkoon uumuu dandachuudha. Viewuunis hin jiru wanti uumame hin jiru duwwaadha hundi isaayyuu. So viewuun kun kan sistemaati kan ofuma isaatii automaatikaalii uumame jechuudha. So انتنا مايني relationship diagramming yookiin walitti dhufeenya walitti hidhannoon gabatee faa hin jiru jechuudha ammaaf. Gaafa uumnu garuu hundumti isaa kan asirratti jechuudha. Anyway haala tokkoon daataabeezii uumne jechuudha. Irra kilik goone new database jennee ittiin uumne jechuudha. Haala lammataatiin isa kana delete godha irra deebi'ee. Okay, gatiin maqaa biraadhaan gochuun barbaanneef. Okay, maqaa biraan gochuun nan danda'a kun achuma taa'u Itoophiyaa tokko lama jechuudha. Kan biraa koodiidhaan use master achi booddee go achi booddee maqaa database create database maqaa database Itoophiyaa lama. Okay, Itoophiyaa lama
gatii Itoophiyaan tokko kan biraa kan jiruuf fakkiin Itoophiyaa tokko jechuun nan danda'a. Itoophiyaa tokko. Okay, maqaa kan biraatiin yoo maqaa Itoophiyaa sanaan itti galee jira naan jedheetu duraa ba'a jechuudha. Maal jechuudha kuni? Use master jechuun database master kan jedhamu kanadha. Kan asiiti as keessaatti yoo ilaaltanii database adda addaatu jira. Database temporary jira, database already uumnetu jira. Garuu ifama master databasein jira. Master databasein kan sistemaati. Isatti gargaaramiin jedha. Achi booddee use master database go create database. Database uumi. Database maqaan isaa kana jedhamu. Achi booddee dhumarratti garuu cufamuu qaba. Semicoloniis waan jedhamu kanaan. Cufne booddee akkuma sila jenne kana select goone. Select gochuu baanus rakkoon qabuus koodii kana duwwaa jira waan ta'eef achi booddee gaafa execute goonu hojiirra oolchi gaafa goonu asitti maallaan jedha completed successfully naan jedha. Maal jechuudha asitti dogoggorri hin jiru. Wanti diimaan barreeffame hin jiru. Completed successfully jechuun databasein Itoophiyaa dogoggoraan barreessanii rakkoon qabu gatiin booddee balleessuu fi Itoophiyaa tokko kan jedhu databasein uumameera naan jedha. Garuu akka argitan as keessa Itoophiyaa hin jiru. So wanti nu goonu akka sila jenne refresh godha. Yookiin karaa kanaan yookiin karaa kanaan lamman keessaa tokkoon refreshin godha. Amma mul'ata jechuudha databasein nan argadhe nan hojjedhe sun. So kun use mastering kuni yoo akka tasaa achi keessan jiraanne fakkeenyaaf as yoo taane dirqama use master yoo jenne malee nun hojjettu sunitti agarsiisa. Kuni haala lammaffaatti karaa lammaffaattiin uumnedha. Use mastering kun hin barbaachisu yoo master irra jiraan. Okay, irraa balleessee asittu garuu master irra hin jirru. Okay, yoo akkanattiin uumi jedhee uumuu hin danda'u kun masterii waan hin taaneef. Ituu masteriin jiraate ituu achuma jiraadhee kan biraa isinitti agarsiisa. Ituma sun achi jiru yoon use master jedhee go jedhee database kan biraa dhiifama. Yoon akkana jedhe asitti master irra hin jiru. Asii garuu master define godheera yoon jedhe rakkoo tokko malee akka isa kanaa dogoggoraa naan hin jedhu. Maaliif already master gargaarama jedheeraan. Amma rakkoo tokko malee hojjetee isa kanas immoo shift godhe gara masteriitti. Okay, kanaaf use masteriin kanaaf nu gargaara. Yoo database kan biraarra hojjechaa turre database kan biraa hin uumne yoo jenne dirqama koodii sarara lama tokkoof lammaffaa kanatti gargaaramuu qabna jechuudha. Garuu yoo silumayyuu kun master irra jiraate asitti yoo master irra jiraate use masterin hin barbaachisu isinitti agarsiisa. Okay, Itoophiyaa duwwaa lama. Okay, already master irra kan jiru argaa jirra asitti. Sana checkgoone asitti create database. Afaan baay'ee salphaadha. Akkuma afaan haasaa Ingiliffaatiin akka haasa'amu fakkaata. Kanaaf use structured query language jedhama. SQL structured query language akka yeroo darbe irratti haasofne. Yoo kana execute godhe rakkoo tokko malee database sana uuma jechuudha. Gatii asitti master irra jiru. Asitti use master go kan jedhu ituun barreessan jechuudha. Amma akkama haala amma jiru kanaan database adda addaa uumne irra isinitti agarsiisa. Refresh gochuu qabnu hunduma isaatiif iyyuu. So database kana uumne jechuudha. So kun SQL
management studio keessatti yoo barreessinudha. Koodiidhaan isa ta'u akkuma duraan agarsiifne dhufnee database irra click goone booddee new database isa ta'u uumuu dandeenya jechuudha. So akka kanadhaa yoo database immoo uumne kana yoo balleessuu barbaanne tokko as dhufnee irra click goone right click goone delete gochuu dandeenya. Okay. Totally bade al tokkichaan. Kan biraa immoo drop database balleessuu barbaannu. Okay. Execute goona. Database sun kana balleessine amma yoo jira garuu gaafa refresh goonu database sun sokka jechuudha. So haala lamaan balleessuu dandeenya, haala sadiin uumuu dandeenya. Isa kanas hin barbaannu, isa kana nan balleessa. Database isa kana nan balleessa. Okay, maaliif spelling isaas dogoggoraan hin barreesse. So isa kanas koodiidhaan hin balleessa. Kanas itti fiduudhaaf alla mara rukutaa sitti dhifama. Gotoota as achi booddee nan cufa. Isan balleessu isa kana tuun gatiin hin barbaannee fi isan akka run godhu akka execute godhu eegin filadhee booddee execute jedha. Achi booddee kun amma baduutu irra jiraata. Gaafa refresh godhu innis sokkeraa jechuudha. I hope isiniif gala baay'ee salphaadha akkatti database create goon video isa dhufu keessatti database uumnee database keenya sana amma uumne yuusa database yeroo gara fuulduraatti itti gargaaramnu Ethiopia akkam Ethiopia jennu okay Ethiopia jennu database Ethiopia jedhu uumna. Okay, uumameera. Database kanatti gargaaramna kana keessa gabatee galchinaa gabatoo sana immoo akkamittiin akka query goonu ilaalla, hojii ilaalla, ordofaa yoo gaaffii qabaattan barreessaa video warra dhufanis argachuudhaafis yoo barbaadan subscribe godhaa yookaan immoo deebi'aa ilaalaa search godhaa argachuu dandeessu. SQL Afaan Oromootiin yoo jettanii barbaadan video kana hin argattu. Galatoomaa ammaaf har'aaf nu ga'a. Video biraatiin walitti deebinaa. Halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii nagaatti.